Hello, yada kami. Sagaleen jira. Sagaleen jira. Dhaga'ama. Ijoollee Oromoo dhaga'ama. Yaada dhaga'ama. Uummata shaalata. Oromoo shaalata qabdi. Shaalata yaada. Namni haasirraa baasuuf fadhee saraa qabu. Gaara jalaan dubbachuu barbaadus magaalaa mijeessinaa fi magaalaa jaasaa mijeeffatee haasa'uu danda'a. Welcome. Abu Nazam yaada. Kanaaf yaadame. Akkuma sii galtee warri PP kun magaalaa jalaan ragaa namatti baaliitti warri magaalaa jalaan dubbachuu barbaadus chaansi inni jira uumaan sodaatina magaalaa jalaa sagalee keessan dhiyeeffachuu dandeessu. Kanaaf dhiyaadha. Welcome. Yaada ajandaa miidhaa ajandaa akka malee bareedaati. Yaada ajandaan kiyya tuquudhaaf ilmaan Oromoo lola kaabaa irratti yookaan lola kaabaa irratti akka hirmaataniif PP'n gaggeessite hireen isaanii yookaan carraan isaanii akkam ta'aa jira kan jiru irratti waan takka lama jechuu barbaada. Kanaaf hirmaadha. Namni mana kana keessa seene har'a osoo hin dubbanne hin ba'u. Wal gadi lakkifnu beeka. Wal hin dhiifnu. Namuu sii galtee haasaweetitti akkasii yaada kana ta'e baa malee mana namaa seentanii osoo iyya mana hin gaafanne seentanii akkanumatti keessaa ba'uun hin danda'amu. Duuba badii seera ala seentaniif haasoytaniif baatan. Kanaaf dhiyaadha. Har'a yeroon illee dhufe. Dhiyaadha. Meetoo wal qabeelka. Dhiyaadha. Ilmaan Duulaa Yusuf welcome. Baga nagaan dhuftan. Kanaaf nuti nama sii galtee yaaddawee yaada isa keessa jiru ofirraa baasu. Kanaallee amma biyya teenya gaggeeffamaa jiru kan isa yaachisu. Isa yaachisuu qofaa miti sii galtee karaa qabsoo nama deemuu barbaannaa jechuudha. Karaa qabsoo nama deemu nama qabsaa'u nama wareegamaaf qopheesse. Yoo wareegama sii galtee yaada sana keessa ga'a jitanaatu gaariidha. Yoo santitti deemoo maallaqa qabsootti baase. Nama murannoo nama seenaa dalaguutu barbaada har'a. Kanaaf assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baga nagaan dhuftan. Ijoollee Oromoo qaalii warra sii galtee
rakkoon Oromoo akka fi guyyaa warra yaachifne warra yaachiftu warra rakkoon Oromoo teenya jedhee akka guyyaa hirriba dhabu qaqqaalii ijoollee Oromoo bagana nagaan dhuftan warra sii galtee as keessa seenee maal haasawaa asomtee garoo haasawamu asoo sii galtee mootummaa teenya tuquu haasoo jettanii warri galtee kilaash malee sii galtee haasoon beeynis bagana nagaan dhuftan silaa'u haasoonni keessan zalaalamitti warra baruu miti isin qawwee akkuma sii galtee ummata nagaa ummata keenya dura qawwee keessanii haasoo jajjabaa haasoytanii sii galtee Oromoo dirqisiisaa jirtan sanitti as keessa seentanii nama dirqisiisuun hin danda'amu garuu dhaga'uu ni dandeessu haasoo nuti haasofnu dhaga'uu dandeessu yoo barbaachisaa ta'e haasoo sii galtee carraasiif kaninaa walit dhuubdee sii galtee xiqqoffanii nu goota warra PP jechuu kiyya kanaaf isinis seenaa warri haqaatis bagana nagaan dhuftan arrabii taawwanni dhufeef guyyaa lamaan sadeen takka haasawaatiin ture akkaataa ilmaan Oromoo beekaniis haa ta'uu sobomaniis haa ta'uu waraana kaabaa irratti hin hirmaatinaa ummanni keenya hin hirmaatinaa iddoon sii galtee namni du'a kabajaa itti du'u iddoon namni sii galtee seenaa itti dalagu iddoon wareegama saba ofiitii baasan kaabaa miti tana dubbachaa turre jechuudha du'a kabajaa qabdu du'a seenaa qabdu du'a sii galtee yoo ati duutallee jenereeshinii yookaan warra keessan hunda seenaan dubbattu bakka itti du'anii jira jechuudha bakki itti du'an san wobotti makamanii duuti kabajaa qabdu duuti seenaa wareegamni qaqqaaliin atilleen ka irraa itti gammaddu jechuudha san jennee dubbannee turre duuba ilmaan Oromoo lola kaabaa irratti hirmaachaa jiran osoo beekaniitis haa ta'u osoo hin beeknees kan sii galtee miskiintota Oromoo nama Oromoo kana ganda keessa cinqee abaa hojii cinqee haraabiin darbee ichi keesses numa jira kan uummanni abaarsan sii galtee kaabaa kana firraa geessanis numa jira kan sii galtee qabsoo Oromoo kana yaadus numa jira kan sii galtee sobamee takkaa humnaan kaaba dhaqee achi jirus numa jira duuba akka waliigalaatti wanni jechaa ture amma duras boombii sii galtee hin dhoosinaa boombii warri amaaraa kun isin kaayanii isin warra boombii dhoosu ichi qalamuu deemtan yeroo hedduu sii galtee namoonni Oromoo dubbachaa turan jechuudha anillee yeroo lama moo sadii asirraa dubbachaa ture beektaa duuba arra wanni ummata keenya wanni sii galtee poolisii Oromiyaa jaa wanni mudachaa jiru waan akka maleeti takka sii galtee wanni sii galtee Oromiyaa tanarraa qaanyii wanni ummata Oromoo sii galtee akka hoolayyiitti ayisuuzii irra fe'anii waan nama gaddisiisurra ayisuuzii kanarra fe'anii jiti Tigraay loluudhaaf jechuudha ayisuuzii irra fe'anii qawwee tokko osoo ittiin kannine deemaniin jechuun waan nama gaddisiisaa bineensallee akkana godhanii jechuudha duuba yaa Oromoo if laalimee kabajaa sii galtee akkaataa ati itti si fuudhanii lola laalla irratti si hirmaachisanii warri Amaaraa duuba dhaabbatee ati qawweedhaan ichi si dhiiban kuni wallahi dhala Oromoo irraa sii galtee waan akka maleetti waan akka malee nama dhagahamate jechuudha duuba ilmaan Oromoo warra sii galtee warra isaa ta'uu warra abaarsii Oromoo achi ergeessaa ta'uu warra maatu ta'a biyya Amaaraa san keessatti torbee qabichaa keessaa nama
afaan oromoo dubbatu afaan oromoo dubbannaan ilaa biraatiin silaalanii jechuudha ammoo lafa amaaraa kabachiisuu fi itti dhaqanii jechuudha birmadummaa amaaraa kabachiisuu fi hooliyyiin oromiyaa tun itti ergite hoolota keenya duuba isaan afaan amaaraatiin dubbachuu kana qofaa fi duubarraa siigaltee waraanatti itti dhiibaa nama afaan oromoo dubbatu lola san irratti warra hirmaachaa jirullee wallahi bishaan illee kannanii fi odeeffannoo akkasii jira afaan oromoo dubbannaan bishaan illee kannaniif jechuudha kanaaf mee ati maaliif duutame amaara nafxanyaa waan taate ni beekna yaa oromoo nafxanyaan diina oromooti nafxanyaatu oromiyaa bulchaa jira nafxanyaa Itoophiyaa bulchaa jira duuba nama keenya kasiigaltee wareegama isaanii kafaluuf dhaqe kan du'a saree du'uudhaaf kaaba dhaqe duubarraa siigaltee qawwee itti qabatanii jiti ibiddatti ichi dhiibanii jechuudha duubara dhaabbatanii zarraaf Itoophiyaa zarraaf yaa mililik zar yaa jinni haadha isaanii zar taana dhaadatan ichi dhaabbatanii keenyatuun akka hoolayyii siigaltee lola isaan ilaalle lola seenaa ittiin qabne lola siigaltee wareegama tokkollee lola siigaltee saantima tokko oromoon siigaltee seenaa kee ittiin qabne lola oromoon laalle dhaqanii jiti du'a saree du'aa jiranii jechuudha du'a saree du'aa jiran kuni ijoolleen oromoo biyya keessa jirtu waan amma kaaba kanatti haa jiru irraa hubachuun irraa odeeffannoo fudhachuun barbaachisa amma guyyaa kaleessaa qofa yeroo siigaltee Tigraay ijoolleen Tigraay injifannoo galmeessanii waldayaa qabatan warri siigaltee waraana makalaakiyaa siigaltee warri difeensii kun if booda deebi'an yeroo if booda deebi'an siigaltee warri amaaraa fannoon amaaraa jaanii warri siigaltee dhiphoon warri nafxanyummaa warri olaantummaa amaaraa malee hin beekne warri siigaltee sablammoota kan akka hoolayyii bitu barbaadu waraana kana dura baanii jiti keessaa select godhanii nama 36 koloneela tokko moolamaa keessa jira bakka takka fuudhanii akkamiif booda deebitanii jaanii oromoo waan ta'an qofaaf rashanan kana gaa kunoo faayidaan arraan tan ummata keetiif hin rashanamne gabrummaa ummata keetirraa kaasuudhaaf hin wareegamne kaaba dheeyxee wareegamte seenaan tee tana kun waan hedduu nama gaddisiisaati akka malee nama dhagaama akka malee kana duutii ati siigaltee duutii oromoodhaaf hawwanis tana atis doofaa oromoo siigaltee kadeemee lola isa hin laalle irratti hirmaatu carraa kee ilaali carraa obboleeyyan kee taa ilaali kan siigaltee jara sarara shanee ajjeesee warra amaaraa fannoo amaaraa siigaltee warra qawwee hidhatee akka ajaa'ibaa sossoo kana jechuudha ati lola sillaal irratti deemtee arra wareegamtee jechuudha qaanyii guddaadha oromoorraa qaanyiidha kanaaf hanqa feete taatu oromoon siigaltee nafxanyaa biratti kabajaan qabdu bakki itti kabajaa qabdu wobootti makamuun siif seenaadha woboo gargaaruun seenaadha oromoodhaaf woboo bira dhaabbachuun seenaadha woboo bira dhaabbachuun akkuma nama dura jeetti warra kee bira dhaabbachuudha faamilii tee bira dhaabbachuu haadha abbaa kee bira dhaabbachuu jireenya kee gara fuulduraa fooyyeeffachuudha woboo bira dhaabbachuu jechuun amma fakkeenyaaf ummanni keenya biyya keessa taaniitu ummanni keenya irra guddaa cinqii dubbata maali namni siigaltee cinqii keessaa ba'uu barbaadu namni jireenya isaa fooyyeeffachuu barbaadu namni siigaltee hegeree isaa tolfachuu barbaadu qabsoo isaatti haa makamu wobootti haa makamu carraan chaansiin oromoon qabdu yeroo warraan tanaa hin jiru jechuu kana malee oromoon chaansii kanuma qabdi kana hasilaa siigaltee waraana kaabaa dhaqee oromummaadhaan oromoo fi afaan oromoo waan dubbatu bichaaf warri siigaltee akkasitti gatanis gatan irra guddaan nama keenyaa miliyeenii 60 kun jireenyaan dhumu jira jechuudha jireenyaan dhumu jira qaalommina jiruutiin dhumu jira arraan tana namni waa bitatee jiraachuu dadhabee jira ummata akkanaa kanaa siigaltee mootummaa tana jala bulaa jechuudha qaanyi ummata oromoorraa qaanyi wallaahi qaanyi ajaa'ibaa
ummanni jireenya gadadoo keessa jiru. Ummanni siigaltee magaalaa tana gabbee foon kiiloo takka bitatee nyaachuu hin dandeenye. Kan hoteela dhaqee paastaa tokko nyaachuu hin dandeenye. Har'a akkamii gabrummaa jala ta'a? Eenyu eeyita? Eenyu si bilisoomsa? Of madaale. Oromoon gama kanaanis lola jabaatutu siigaltee gama jireenyaatti lola ajaa'ibaatu irra deemaa jira jechuudha. Ummata lola karaa meeqaan osoo itti jiruu siigaltee gabrummaa tana jala taa'u. Qaanyiidha ummata kanaan agarre. Ummata kanaan agarre. Lakkoofsuma miliyoona 60 san hizaabu Oromoon. Wooma hizaabu miliyoona 60 Oromoo seenaa dubbachaa ooluun faayidaan qaba. Seenaa dalage fayyin. Seenaa dalage. Kanaaf haalli siigaltee amma biyya Itoophiyaa san keessa jiru hedduu nama yaachisa. Hedduu nama yaachisa. Amma fakkeenyaaf jenereeshiniin Oromoo warri biyya alaa jiru kuni biyya alaa jirtanis mee sakandii takka dhaabbadhaatii warra keessaniif yaadame jireenyi warra keessanii har'a warra keessan siigaltee jireenya gadadoo ummanni keenya jireenya gadadoo keessa jira. Qarshiin isin argitaniif uummata kallee hin bittuuf. Jiraachuu hin dandeenye jechuudha. Jireenya namaa gadi namni keenya jiraachaa jira. Ka siigaltee harka qalleeyyii handi tuumaa warri siigaltee hojii guyyaatiin jiraachuu dadhabanii jiran. Kana gaa uummanni Oromoo kana keessa jira. Kanaaf uummata keenya karaa hundaan akkana rakkachaa jiru kana furmaata fiduudhaaf bilisummaa fiduudhaaf qabsootti dabalamuutu barbaachisaa jechuudha. Woobootti dabalamuu barbaachisa. Warri biyya keessa jirtullee waan kana labsuu qabda. Mootummaan hin jirtu tana. Mootummaan kuftee jirti. Mootummaan kuftee jirti. Mootummaan kuftee. Mootummaan siigaltee mootummaan Itoophiyaa TPLF dura dhaabbachuu dadhabdee jirti. TPLF dura dhaabbachuu dadhabdee jirti. Innaawaa siigaltee hammeenyi mootummaa PP tanaa maali beektu? Hammeenyi siitii fi haala sii beektu? Waraana siigaltee waraana guddaa Oromoon cabsuudhaa fi Wallaggaa fi Gujitti guuree jechuudha. Waraanuma liplipii akka qabu san. Wallaggaa fi Gujitti waraana guddaa guure. Naannoo Amaaraa siigaltee waraanuma xiqqaa fi Oromoo siigaltee ilmaan Oromoo eega namichi Amaaraa siigaltee waamichi godhe. Mootummaan Amaaraatimi. Kanaaf eegas booda ijoollee Oromoo guuraniiti siigaltee lola isaan irraa illee fixaa jiran. Waraanni guddaan isa jira Wallaggaa fi Gujii jira. Kanaaf ummanni Oromoo bakka takkaa kaanee akkuma siigaltee Tigireen seenaa dalagaa jirtutti seenaa dalaguutu barbaachisa. Qabsoon Oromoo siigaltee namarratti hirkattee Tigiree irratti hirkattee saba biraa irratti hirkattee mi Oromoon siigaltee qabsoo ka godhaa jirtu ifirratti hirkatteeti. Gonka qabsoo gaggeessaa jirtu illee fi wajjin siigaltee Finfinnee qabachuuf miti. Ummata Oromootiif qeerroo Oromootiif ijoollee Oromoo abdatee Oromoontu siigaltee qabsoo oofaa jirti jechuudha. Gujii irratti siigaltee harkitanii jirtan. Tarkaanfii fudhatamaa jirtu siigaltee harkaa jirtan. Tarkaanfii amma siigaltee Wallagga keessatti deemaa jirtu harkaa jirtan. Teenyee siigaltee tarkaanfii akkanaaf woboon fudhatte jenneetuma siigaltee lafa dhiituun hin barbaachisu. Humna qabu humnaan kan siigaltee hidhannoodhaan kaan deeggarsa garaagaraatiin hirmaachuutu barbaachisa. Hirmaachuutu barbaachisa. Ummata siigaltee osoo biyya hin qabne obsobeetuma siigaltee jiraatu jechuun uummanni keenya uummanni Oromoo. Kanaaf namni dura jalqaba ga'ee keebee amma maal hin godhu jira? Ati maal godhu jirta? Isin maal godhu jira? Fakkeenyaaf gaafiin nama keenyaa irra guddaan woboon maaf Finfinnee hin qabne? Woboon maaliif godina tokko hin qabne? Woboon siigaltee godinaa fi haala nuti yaadnu kan hundaa'uu itti jirti qabsoo gaggeessaa jiran. Ati maal goote? Mee ati maal goote? Mee wajjin kam kafalte? Inni waa godhee jirti waa garee woboo bira dhaabbatee jirti siigaltee qabsoo tana kallattii kanaan deemuu qabdii waan beektuu fi ayyumaa beektuun akkasii kallattii qabdi. Kumaan goone waan gargaartu. Yeroo waa gargaara isin jaan duba fiita. Yeroo haasa'u isin jaan dura fiita. Qaanyatu
qaanyiidha. Namni sii galtee of gargaaruu qaba. Of gargaaruun of gargaaru. Jireenya warra fi gargaaru. Qabsoo fi gargaaru. Kana dirqama keenya hin baanu. Eessa geesseen? TPLF bararraan tana sii galtee moodeelistiin addunyaa keessaa jabduu sii galtee akkaan jabduu tajaajila qananii jiraachaa jirtu. Rakkoon ummata isii yaachiftee jirti. Biyya Ameerikaarraa biyya Kaanaadaarraa sii galtee waraana isaanii makamanii arraan tana injifannoo galmeessaa jiranii. Dhalli Oromoo maal godhaa jirti? Maal godhaa jirra? Maal gargaarree beena? Dirqama tokkollee baanee beena? Mee haa gaafannu? Nama waa godhetu waa komachuu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Wanni har'a saba goonu jiru. Kaabaan deemtus obbo horkachuu dandeessa. Bahaan deemtus obbo horkachuu dandeessa. Kana osoo sii galtee dirqama keenya hin baane waan komatina. Kana jechuudha. Tigraay yeroo sii galtee injifannoo Tigraay dubbannu uummanni Tigraay maal turanii injifannoo kanaaf ga'een uummata Tigraay maali? Ga'een hayyoota Tigraay maali? Ga'een daasuraa Tigraay maali? Waa addaan baafadha. Wareegama qaqqaalii kafalaniiti. Qabeenya isaaniitti hin qusanne Tigraay. Humna isaatiin hin qusanne Ameerikaa taa'uu sii galtee jireenya gaarii kan jiraatutu deemee hidhatee sii galtee har'aan tan injifannoo fite. Nuti sadarkaa haasawaa keessaa bahuu dadhabnee jirra jechuudha. Sadarkaa waa haasawuu, sadarkaa waa komachuu. Kana qaanyiidha kun Oromoodha. Qaanyi obboleessoo qaanyi. Haala amma akkana sii galtee nuti akkanatti hin qabsoofne kanaan haalas teenyeetuma sii galtee wal komachuu kanaan Tigreen sii galtee waan guddoodhaa hunuma. Sabni Hararii xiqqaan san si bituu danda'a. Uummata qa'uu miti Oromoon. Uummata ajaa'ibaati. Warra sii galtee gabrummaa lakkaaweetuma ilmaanitti dabarsu. Warra seenaa gabrummaa lakkaa'uu malee guyyaa tokkollee sii galtee bilisummaa finnee seenaa bilisummaa akkamitti ilmaan keenya dhaalchifnaa hin yaanne warra hin yaanne nuti. Qaanyii guddaa obboleessoo. Qaanyii guddaa. Kana laalime jireenya qananii mee amma fakkeenyaaf namni keenya sii galtee jireenya qananii biyya alaa tana keessa jiru makiinaan deemaa waan fadhee sii galtee mana bareedaa keessa galaa. Mana bareedaa keessa galaa jireenyi isaa haalaan namatti tolaa. Waa'ee qabsoo Oromoo ni dubbata. Waa'ee qabsoo Oromoo gargaaru. Waa'ee qabsoo Oromoo ni komata. Waa'ee qabsoo Oromoo bira dhaabbachuu hin jiru. Tana sii galtee waan akka haraamitti ilaala. Kanaatu duuba taa'ee waa'ee qabsoo Oromoo waa'ee obbo irraa dubbachuu ni danda'a kan jettan taate dandeettii siin qabu humnaa siin qabu namni akkana irraa dubbachuudhaaf. Kana Tigraay yeroo biyya alaa teessee qabsoo isaanii komattu qabsoo isaanii madaaltu akka gaariitti sii galtan qabsoo isaanii komatanii jechuudha. Maaliif gargaaraa jiran bira dhaabbachaa jiran wareegama maallaqa irraa ilaanqa lubbuu baasaa jiran jechuudha. Haanagaa. Kanaaf Oromoon eessa jirra of laaluun barbaachisaadha. Waan kaaba keessa lola kaabaa irratti gaggeeffamaa jirus Oromoon achi keessatti salphachaa akka jiru. Ijoolleen Oromoo kaabarra sii galtee warri Oromiyaa ergan poolisiin Oromiyaa warri poolisii Oromiyaa achitti ergan fannoo Amaaraatii fi ilmaan Mililikii fi ilmaan Teediroosiin tarkaanfiin irra fudhatamaa jira jechuudha. Tarkaanfiin irra fudhatamaa jira. Laal lola isan laalle keessa dhaqee jiti si galtee dachi abbaa isaatii miti. Uummanni isaa tuqamee si galtee mootummaaf hin deemne. Eenyummaa Amaaraa kabachiisuudhaaf deemee lola kanarra du'aa jirtanii jechuudha. Wareegamni isin kafalaa jirtan wareegama sareeti. Wareegama si galtee dhiigni keessan dhiiga sareeti jechuudha. Qaanyiidha kun.
qaanyiidha. Isin biyyaaf jettanii jiti yeroo isin gaggeessan juntaatutu si galtee birmatummaa biyya teenya akkana godhee ilmaan Oromoon dura deebuu deemti yoo jettanii isin kaasan jarree isin kaasan yeroo ichi dheeytan duuba eenyummaa keessanii fi afaan isin dubbattaniin warri amaaraa kun isin laalee jiti tarkaanfii isinirra fudhachaa jira. Isin ajjeesaa jiran, isin salphisaa jiran, summii isin nyaachisaa, summii nyaachisaa ijoollee Oromoo si galtee warra humna addaa Oromiyaatii fi warra wareegaman ta'an irratti hirmaatan summii nyaachisaa jiti miidhaa jiranii jechuudha. Baga gammadde Shimallis Abdiisaa. Bilisiginnaa Oromiyaa baga gammaddan. Baga gammaddan. Ijoollee Oromoo si galtee naannoo Amaaraatti ergitanii naannoo Affaar irratti ergitanii akkasi kunoo Amaaraan ficcisiisaa jirtanii Amaaraan summii itti nyaachisanii akka dhuman godhaa jirtanii baga gammaddan. Kana gammachuun teessan tana duraanuu si galtee sagantaan warra OPDO Oromiyaa karoorri isaanii guddaan Oromoo ajjeesuu, Oromoo xiqqeessuu, Oromoo biyyaa baasuu. Kana sagantaan isaanii. Sagantaan keessan isinii milkaa'e hanqa duraa isinii milkaa'ee jira. Garuu amma booda isinii milkaa'u ijoolleen Oromoo humni addaa naannoo Oromiyaa amma booda bakki itti isin du'uu qabdan, bakki itti isin wareegama qaqqaalii kafaluu qabdan woobootti makamaa. Yoo duutanillee du'a seenaa duutu. Yoo wareegamte wareegama qaalii saba keetiif wareegamtu. Karaa Rabbiitti illee si galtee waan gaarii saba ofiitiif si galtee wareegamuun qabsoo Oromootti makamanii si galtee lafa ofiitiif eenyummaa ofiitiif wareegamuun seenaadha. Kanaaf lolli kun isin laaluu, Oromoon laaluu, ijoolleen Oromoo karaan isin itti deemuu qabdan, karaan isin itti wareegamuu qabdan woobootti makamaati wareegama. Kana du'a akkanaa du'a si galtee du'a qaxaantii tanan du'ina, du'a salphinaa kanan du'ina, du'a awwaalcha hin qabne. Hagaallaatu si galtee gaallata qaa wareegame jaanii bineensaa si dhiisan. Wallahi du'a akkasii dhiisaaf irraa wareegamina hin dhaqinaa bakka san. Yeroo isaan humnaanis taatu isin fuudhan kara hundaanuu si galtee haalli mijaawee jira baqadhaatii woobootti makama. Wooboon illee si galtee ijoollee Oromoo akkatti humnaanis taatu wallaalaanis fuudhaa jiran akka bakka hunda si galtee gargaartan abdii guddaan qaba. Kanaaf dhimmi waldeerratti wanni godhame hedduu nama yaachisaa. Namoota miidhaa Amaaraatu wareege ijoollee Oromoo sababa Oromoo ta'aniif akkamiif duuba deebitanii akkamiif duuba deebitan jechuudhaan namoota miidhaa kunneen lama waliin ajjeesanii mee Oromoo maaliif lolti? Maaliif loltame? Itoophiyaa tamiti Itoophiyaa dhaheetii dame Itoophiyaan beenu Itoophiyaan Oromoon xiqqaatu Itoophiyaa itti Oromoo ajjeeftu Itoophiyaa itti eenyummaan Oromoo itti xiqqaatuuf du'uun kabajaa dhabu. Itoophiyaa Oromoo ajjeeftu malee Itoophiyaa Oromoo kabajjee mirga Oromoo eeyduu miti. Itoophiyaan kana haleessa eenyummaa Oromoo akka malee xiqqeessaa ture warri Amaaraa. Poolisii Oromiyaarra diboota Oromiyaa galatoonfannaa jedhan amma dura. Arraan tana si galtee maqaa akkasii si kannanii achi deeytee ichitti du'a akka malee du'aa jirta jechuudha. Irraa baradhu qaanyiidha kun qaanyii. Qaanyiin akkanaan jirtu hedduu nama saalfachiisa. Saalfii guddoodha kun. Kanaaf ijoolleen Oromoo bakki itti du'an kaabaa miti, bakki itti du'an Amaaraaf qabsaa'uu miti, bakki itti du'an eenyummaa saba keetiitii fi uummata kee woobootti makamii wareegama baase seenaadha akkasitti. Seenaadha. Amaara kalee si galtee nu dhiibaa, Amaara kalee eenyummaa teenya xiqqeessee, Abiyyis kaleessa si galtee Oromoo xiqqeessee, Oromoo si galtee
waan garagaraa irra fudhatee oromummaa balleessuudhaaf nama akkasin irra dalagaa jiruuf jecha haaba deemanii duun xiqqeenya guddaa. Wallahi xiqqeenya guddaa. Kanaaf ijoolleen Oromoo qaqqaaliin haalli amma mootummaan kun sigaltee birmadummaa biyyaatu tuqamee oo jaanee akkasii sigaltee muuziqaa itti bananii sirba isin itti bananii akka isin dhiichiftan isin godhanii wareegaman taaneef du'an taaneef isinirra fiduu waan deemaniif hin hirmaatina. Yoo dhiibbaan jiraatte dhiibbaan ni jirti humnaan nama guuranii nama erguun ni jirti. Iddoon itti duutu bosona Oromiyaa ta'uu qaba. Iddoon itti duutu Oromiyaa keessa ta'uu qaba. Iddoon itti duutu Oromiyaa keessa ta'uu qaba. Eenyuuf duutu? Oromoodhaaf du'uu qabda. Saba kee miskiina kanaaf du'uu qabda. Wobotti makamuu qabda. Seenaan kana jechuudha. Kana seenaan boo maali boo? Ummata akka sabaan nullaalle warra Oromummaan tun maali? Oromummaan dhabamuu qabdii. Dheengaddumaami. Oromummaan dhabamuu qabdi. Abiyyi Oromummaan dhabamuu qabdi. Abiyyi kee Oromummaa dhabamsiisuudhaaf. Abiyyi yaa ilma keenya ilma Minilik Jawaarii qabda. Miidiyaa isaanirraa Jawaarii qabda. Jawaariidhaan OMN cufamuu qaba. Warra kaleessa akkasitti eenyummaa keetiif yaayyuu keessirraa hidhe. Kan sigaltee Oromummaa tana balleessuuf deemuuf waardiyyaa taatee haabaduun kee hedduu nama gaddisiisa. Hedduu nama gaddisiisa. Ummanni silaa eenyummaan badu qabu. Ummanni Amaaraa jiru kun eenyummaa hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf. Galteen isaan ummanni Oromoo abbaa biyyaati. Abbaa lafaati. Kanaaf nutiif kabachiisuu dadhabneetiti qabsoo teenya makamuu dhiifnee kaaba dheenee du'uun kun hedduu salphina. Yaa ummata keenya yaa dargaggoo Oromoo dhimma amma deemu jiru kana balaaleffachuu qabdanii roorroon isinirra dhufnaan gama obootti makamaa wareegama qaqqaalee ichitti haa wareegama qaqqaalee haa baafnu saba keenyaaf haa wareegamnu wareegaman taanee fi haalan taane keessa seennee wareegamuun lubbuu dhabuun du'a siigaltee akka saree du'uun awwaalcha dhabuun ummata Oromoo irraa ijoollee Oromoo irraa hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Kana poolisii Oromiyaatii fi warreen siigaltee kaleessa Oromoo miidhaa turtan warreen Oromoo ajjeesaa turtan arraan tana siigaltee waardiyaa mootummaa tanaa hin ta'in. Yoo ati kaatee woboon makamtee seenaa dalayde waan qalee dalaydisan Oromoo siif dhiifti. Kana jala muraa beeka. Yoo ati siigaltee ka duraan Oromoo ajjeesaa ture. Kan eenyummaa Oromoo xiqqeessuu irratti dalagaa ture. Kan diinaan dogongoree siigaltee nama isaa hidhaa ture. Arraan tana ati kaatee du'a qaalii ummata keetiif gama ummata keetii garagaltee yoo wobootti makamtee siigaltee duute takka biisan bilisomte ummanni Oromoo dhiifama sii godhaa. Tanaaf badii kaleessa balleessite san arraan toroo bomma kamii qabsoo ummata keetii galmaan ga'e ka'ee galmaan ga'e irra guddaan siigaltee warri piippii kun warra harki isaanii dhiigaati. Oromoon akka bilisomtu fadhanii jechuudha. Gaafii jalaan ba'an yakkamtoota waan ta'aniif yakka jalaa waan hin baaneef isaan amma akka isaaniiti siigaltee agirmantii TPLF tanafaa hojii godhanii yeroo TPLF amma qabsoo kanatti asooftee as deemtana TPLF jalatti akkuma duraanis hin siigaltee aangoo piidummaa sana yoo TPLF hin dhufte waan akkasii yaaddan kun hin danda'amu. Kanaaf kaleessa shira saba keetii irratti yaaddee jirta yoo aarra kaatee woobootti makamtee wareegama qaqqaalii kafaltee Oromoon dhiifama sii gooti. Kanaaf chaansiin ati qabdu ka'iitii qabsoo ummata keetiin makame. Qabsoo ummata keetiin makame. Akkasis siigaltee Oromoon dhiifama siif gooti. Yoo ati kaatee qabsoo ummata keetiitti isin makamne lola kaabaa dheeyxee lola siigaltee Amaara keetii warra keessanii dheeyxee yoo ni kan wareegamtu taate duutee ati duutu du'a seenaan qabne. Du'a awwaalcha qabne. Kana qanyii guddaadha. Kanaaf mee
eenyuufin kanname hello wana mjiru oromoo waan shiiloo bar kanaaf akka oromoon akka isu keessa jirtu ummanni keenya si galtee rakkoo hamtuu keessa jira TPLF waldaa keessa achiin goonise saffisan deemaa jirti yeroo irraa mee nuti akka dhaloo oromootti maal godhu kan oromoon arraa si galtee kalandara gabrummaa kabarra san qopheeffannee gabrummaadhaaf ijoollee teenyaa fi qopheessuudhamu qabsoo dabalamnee biyya Itoophiyaa si galtee mootummaa Itoophiyaa kan kuftee jirtu sagarqara boollaarra jirtu sana oromoon si galtee wareegama kafaltee qabachuutu irra caalamu kalandara gabrummaa qabannee ijoollee teenya gabrummaa dhaalchisuu wayya yaa oromoo iflaalame arraan tana si galtee akka oromoon teessu keessa hin jirtu akka teenyee si galtee woboon akka finfinnee qabachuu qabdii akka jennu keessa hin jiru waan qabnuu fi humna qabnu wobotti makamne mootummaa laafattee qarqara hallayyaa jirtu san xumura itti godhuutu barbaachisaa jechuudha. Kana gootummaan namni oromoo yaadu kana TPLF akkana si galtee waldee haa qabatti as deemu jirti oromoon maal godhu jirti woboon maal godhu jirti ati maal godhu jirta woboodhaaf mee niira lama gargaartee ni beektaa namni woboo gargaaru gaafii akkanaallee nama gaafatu yaada akkanaallee hin kaasu namni waan gargaarre namni wareegaman kafalle yeroo hundaa'u homiidha homii keessaa ba'uun barbaachisaa homii keessaa ba'uun barbaachisaadha mee yaada yoo namaan kan nuuf jiraatte isiniifin kannaa meme namaan kan nuuf jiraate kanaaf chaansii qabnu oromoon chaansii qabdu wanni oromoon qabdu halkanii guyyaa kaanee woboo bira dhaabbannee mootummaa girgiri jechaa jirtu mootummaa kuftee jirtu kana xumura itti godhuutu barbaachisaa jechuudha oromoodhaaf qaanyiboo oromoon si galtee kaalaandara bara dhufaa dabraa kaalaandarummaa gabrummaa ijoollee teenya dhaalchisuudhaaf qophoofna woqaanyi qaanyi oromoorra waa'ee TPLF halkanii guyyaa haasofna waa'ee TPLF akkana gooti TPLF naannoo amaaraa qabatteen ati maal godhu jirta bar TPLF tun si galtee qananii jiruu qananii keessaa Ameerikaa keessaa Kanaadaa keessaa galanii qabsaa'anii gaara seenanii si galtee arraan tana bilisummaa isaanii maqaalee akka qabatan goote anuti Ameerikaa keenyatti akkaawuntii keenya si galtee akkaawuntii maallaqa qabnu san yeroo si galtee akkaawuntii bannee meeqaa jira yoon intana intane finfinnee dhaqeetiin si galtee amma gabrummaan isa jaajuftu beek finfinnee dhaqeetiin lafa bita sheem qaanyii dhaboo akkaawuntii keessatti ol hin eegin qabsootee gargaare yeroo qabsoo jaanii haasoo isin jaan tokkoffaarra dhufta yeroo gargaarsa oromoo gargaarraa woboo gargaara gise isin jaan bakka waltajjiitu duuba dheeyita jechuudha duuba dheeyita haasawaan waa komachuun arraba dheerachuun tokkoffa qabsoo gargaari woboo gargaaroo isin jaan duubara dheeyita akka nama gurraan hin dhageenye jettee teessa qaanyi hundurraan barbaachisu qaanyii kana keessaa ba'uu qabna salphina kana keessaa ba'uun barbaachisa yeroon salphina keessaa oromoon baatu amma jechuudha yeroo qabsoon oromoo finiintee jirtu yeroo mootummaan turraafamtee kufuudhaaf si galtee qilleensa xiqqaa tokko eeggachaa jirtu oromoon kaatee wobotti makamtee xumura itti godhuutu barbaachisa mootummaa kanatti xumura itti godhuu barbaachisa oromoon si galtee arraan tana teenyee seenaa odeessuu bichaan duraan barbaachisu hin barbaachisu qaanyii keessa jira miliyoona 60 amma addunyaan maal jechaa jirtu beektu Tigiree miliyoona 5 kanaatu yeroo si galtee addunyaa irratti TPLF tun baay'inni isaanii miliyoona 5
miliyeena shaniitu amma duraas miliyeena jaatan gobroomse ammallee miliyeena shanan aangoo qeeroon gallaksiiftee kuttisaniitu arraan tanaas aangootti deebi'uuf waraana Itoophiyaa kunoo kuffisanii biyya hedduu qabachaa jiran kan jiru addunyaa biratti TPLF maqaan sii ol ka'ee jira jechuudha. Warri Tigraay ol kaanii jiran. Yeroo kana Oromoon sii galtee miliyeena jaatamman sanuma miliyeenuma jaatamman kan hisaabbachuudhaan nuti. Warra sii galtee gabrummaan itti hamtuu nuti. Warra sii galtee jireenya gadii ka jiru uummata keenya. Warri sii galtee beelaanduu jiru uummata keenya. Ammoo warri uummata isaan gargaare warri sii galtee qabsoo tana osoo hin gargaare gabrummaadhaan gubachu jiru nuti jechuudha. Kanaaf chaansiin ati Oromoo qabdu. Oromoo jireenyi ati jiraachaa jirtu qaalammina jiruu ni adeessa ruuzni qarshii 50 ta'ee jirta. Waa hedduu odeessa biddeenni qarshii 14 ni beeyta tanaasoo foon kiiloon qarshii 400 ni odeessa. Tana maaltu fide gabrummaa fide. Waan gabrummaan sirra fidde tana furmaanni si harka jira. Ha'iiti qabsoo Oromoo cinaa dhaabbadhuuti mootummaa kuftee jirtu tana xumura itti godhe. Hayi woboo gargaare. Arraan tana ati woboo gargaartee qaamaanis hidhannoonis hidhattee yoon si galtee wareegama qaqqalee hafate jireenyi ati gara fuuldura uummanni kee jireenya bareedaa jiraachuu ta'a. Jireenya qananii jiraachuu ta'a. Kanaaf uummanni keenya of qopheessuu barbaachisa. Hedduu nama gaddisiisa. Oromoo nama gaddisiifti. Nama gaddisiiftillee nama qaanfachiiftillee ammas. Namaas ni gaddisiifti, namaas ni qaanfachiifti. Wallahi namaas ni qaanfachiifti. Wanni nama qaanfachiiftuun opidiyoo nama tolche tasii galtee ashaangullitti dhufaa dabraan gabromsaan dhufaa dabraan uummatee Oromoo ittiin gabromsu tana dhageenyee jala buluun qaanyii guddaa. Ashaangullitti sii galtee warra Oromoo ajjeesuu malee Oromoo gabrummaa keessaa baasuun beene. Warra sii galtee Oromoo keessumaa kabajaa Oromoo ittiin goone kana jala deemu jirti Oromoon. Kana ilmaan Oromoo amma fakkeenyaaf dheengadda halee nama 36 fannoon amaaraa yeroo ajjeefte mootummaan naannoo Oromiyaa labsii takka hin baafne. Mootummaan federaalaa hin baafne. Silaa arraan tana dhaloota amharaa taate paarlaamaan duruu waliin yaamame. Silaa arraan tana ministeeronni gabbaanii jiti wanni amaararra raawwatame san ni balaaleeffanna jaan yaa hoolayyii akkan qabne. Nama 36 fannoon amaaraa isinirraa fixxeeti korneela tokko wajjin labsii takka hin baaftu. Yaa warra garaa. Yaa warra Oromoo gabromsuu biraa karoora baasu. Yaa warra guyyaa tokko ifiifillee sammuu teessanillee bilisoomsitaniin beeytan. Yaa gaxaanti gadigaloo qaanyiidha jechuudha. Uummata gadigaloo warra Oromoo ajjeesisuu fi Oromoo hidhuu fi biyyaa baasuun beeyne kana jalatti Oromoon qaalii uummata kanaa fuutee kaaba deeyitee oduute. Du'a seenaa akka maleeti duutanii du'a awwaalcha hin qabne duutanii waan ajaa'ibaati. Kanaaf dhaamsi kiyyaa Oromoon sii galtee ijoolleen Oromoo bakki itti duutee ati bakki itti deemtee loltee duutu woboo. Wareegamni ati kafaluu qabdu uummata keetii miskiina keetii warra gabrummaan dhumaa jiru warra jireenyaan dhumaa jiru kanaaf wobootti makamiiti du'i. Du'a seenaa qabdu duutaa jechuudha. Du'a akka qabdu duutaa jechuudha. Kanaaf bakki itti wareegamu qabnu uummata Oromootiif dhaaba Oromootiif wobootti makamnee ta'uu qaba. Ijoolleen Oromoo kana sii galtee dhimma kana of laaluutu barbaachisaa. Ani kanumaan jechuu deema waa hedduu dubbachuufillee miti. Kanaaf haala amma keessa jirru haala Oromoo keessa jirtuu fi Oromiyaan keessa jirtuu fi haala sii galtee lolli kaabarra gaggeeffamaa jiruu fi TPLF akkamitti saffisaan deemu jirti ilaalcha keessa galchuu qabdu ijoolleen Oromoo dhalli Oromoo uummanni Oromoo hundi doofumaan maali Oromoodhaaf carraan Oromoon qabdu maali walmar of qopheessa. Arraan akka teenyu keessa jiru jechuudha. Waan hamaatu sii galtee as deemaa jira. Oromoon kalandara gabrummaa sii galtee walumarraa fuutee kalandara gabrummaa. Millee dhufee akka nama gabrummaa
dhufeen nu gabroomse dargiin dhufeen nu gabroomse amma TPLF dhufee nu gabroomse akkana si galte ijoolleen Oromoo harka qullaadha TPLF ammaas maali jaan yaa Oromoo damaqa kanaaf bakki itti du'uu qabdu ijoolleen Oromoo bosona Oromiyaa Gujii dheeyitee du'uu qabdi wallagga dheeyitee du'uu qabdi wallagga dheeyitee wareegamtee kuffiftee wareegamuutu barbaachisa malee kaaba dheeyitee awwaalcha dhabdee waan sillaalletti nafxanyaa eenyummaa kee balleessuu deemtu tanaaf mootummaa eenyummaa kee balleessuuf sirra dalagaa jirtu mootummaa jireenya qaaleessee agabuu si bulchaa jirtu tana jecha kaaba dheeyitee du'uun salphina guddaadha. Kanaaf dhimma kana Oromoon waliif dabarsuu qabdi. Haadireen sii galtee PPtu nu gowwoomsuun qabdu ijoollee teenya gowwoomsuun qabdu isaanuu sii galtee amma baqachuu fi haala mijeeffachaa jiranii mootummaa sii galtee fiifuu akkanatti qilleensi raasaa uffisuudhaaf lullaa jiru tana keessatti tanaa jecha sii galtee kaaba dheeyitanii hin du'inaa ijoolleen Oromoo. Kanaaf mee chaansii eenyuuf hin kennu chaansii mee chaansii nama kennuuf ayyaana gadaa gatuma as keessa sii galtee gruppii tana keessa yookaan feesbuukii kiyya kana keessa wallaahi hayyoota hedduu jira beekaa hedduu jira nama sii galtee biyyaan deemu hedduutu onlaayinii kana gubbaa arkaa jira ani sii galtee uumaan xiqqoo badheefiin haasa'u jira malee warri narra beeku hedduu jira warri sii galtee waa godhuu danda'u hedduu jira. Kanaaf waluma hubachiifnee fayyaadaa injifannoon uummata Oromootiif haa taatu Oromoon rafuun qabdu Oromoon sii galtee akka ajjeessan ija takka cufadha ija takka rafaan jee arraan tana sii galtee ijji Oromoo sa'a 24 hunda banaa taatee qabsoodhatti ka'uutu barbaachisa. Yeroon seenaa odeessinu dabartee jirti seenaa dalaguun amma seenaa dalaguudhaaf kaanee of qopheessuu barbaachisa. Haalli TPLF itti saffisaan deemaa jirtu kun irraa illee waa baruun barbaachisaadha. Akkanumaan jechuu barbaada galatoomaa fayyaadaa injifannoon ta'u uummata Oromooti. Goonni goota caalu gootummaan guddoon